Akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'a oduu gaddaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Inillee maalii dargaggoo qaxalee fi qeerroo Oromoo kan ta'e Mo'iboon Baqqalaa yookaan immoo Tashaalii Baqqalaa jedhamuun kan beekamu kaleessa galgala Finfinneetti wareegamuu isaa dhagahame. Nutis Mo'iboon akkamiin wareegame, maaliif wareegame, eenyuun wareegame kan jedhu jala buunee qorannee isiniif dhufnee jirra. Viidiyoo kana irratti informationii guutuu eenyu akka wareege, akkamiin akka wareegamee fi jalqaba akkamitti wareegamuu akka danda'e eega hospitaala seenee booda talaallii godhameefis qabannee isiniif dhiyaanneerra. Viidiyoo kana irratti argattu. Namoota Mo'iboon hin beekneef Mo'iboon jechuun qeerroo Oromoo fi beekaa Oromooti. Mo'iboon qaxalee ilma Oromoo yoo ta'u, Mo'iboon namoota marartee Oromoo qaban keessaa fi yoo Oromoon cunqursamuu fi namoota Oromoof iyyuu fi namoota Oromoof dubbatan keessaa mataa dhiiraati. Mo'iboon barreessaa dhugaatis. Mo'iboon ummata isaatiif yookaan ummata Oromootiif kitaaba hedduu barreessee kan gumaache yoo ta'u, beekaa ummanni Oromoo qaban keessaa tokkodha. Waa'ee Mo'iboon dubbannee fixuun ni ulfaata, garuu immoo gabaabinummaan nama cimaa fi qaxalee diinni akka du'aatti eeggatuu fi jabaa ilma Oromoo ture. Akkamiin wareegame, maaliif wareegame, eenyutu wareege kan jedhu immoo mee akkuma ragaa arganneen ragaa tokko tokko waliin isiniif dhiyeessuuf yaallaa. Isinumti murtee mataa keessanii kennuu dandeessu jechuudha. Eenyu akka ajjeese fi akkamitti akka ajjeese nullee hanga ammaatti wanti dhibbaan dhibbatti irra geenye jiraachuu baatus, garuu immoo Mo'iboon namoonni hedduun akka itti dhaadataa turanii fi namoonni hedduun akka sodaachisaa turan Feesbuukaa fi wanta garaagaraa irratti argaa turre, miidiyoota garaagaraa irratti argaa turre. Itti dabaluunis namoonni hedduun gara mootummaatiinis Mo'iboon shanii dheedhanii akka himatamaa turee fi ija namoota hedduu keessa akka ture hundumti keenya ni beekna. Mo'iboon kaleessa du'uun dura yookaan immoo wareegamuun duratti sa'aatii 12 naannoo sa'aatii 12 yookaan 11 irratti Facebook irratti onlaayinii akka turee fi aktiif akka turee fi naannoo sa'aatii 2 irratti immoo akka rasaasan dhahamee nama hin beekamneen rasaasan dhahamee hospitaala seenee odeeffannoon nuti arganne ni agarsiisa. Mee akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan namoonni kunneen yookaan immoo akkuma Facebook irratti bahuudhaan namoota du'uu Mo'iboon gammadaa turanii fi at least osoma lubbuun isallee jiru akkuma inni hospitaala seeneen namoota Facebook irratti footoo isaa baasanii kun akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana Tashaalee Baqqalaa jedhama. Humna risaatiin galgala kana biyyee sibatee jira. Warri sun hirmii baafadhaa. Warra kamtu hirmii baafata? Isinoo warri sagalee kaabaa jettan kun warra kamiin? Itti dabaluun isaa illee kun humna risaatiin magaalaa Finfinneetti nyaabni tokko galgala kana gaggeeffameera. Oromoo Diaspora Miidiyaadha. Akalee damma argamiyoon. Tunis caaltuu tulluu isheen jedhamtunis qoshashaan maasdaat ከቤት ይጀምራል አቃጣሪና ተላላኪ አንቱን ካላልክ ያለህ አማራጭ ማልቀስ ነው። warri kunneen eenyu? Warri Mo'iboon irratti akkanatti kunis Macheessaa Akeekaa jedha peejiin Facebook isaa. Macheessaa Akeekaa diinota jalaa hin dhokatu.
humna risaan galgala kana magaalaa Finfinnee keessatti sokkeera Tashaalii Baqqalaa maqaa isaatu jijjiiranii moo'irraa gara Baqqalaa yookaan immoo gara Tashaalii jedhanii himan jechuudha. Mee maal jechuudha garuu meeqan haa gubannu nuti? Warri kun warra kamiin? Warri risaa jedhamu kun humna risaa jechuun eenyuun fa'a? Eenyuun bakka bu'a? Eenyuun hoogganama? Mee namoonni waa'ee humna risaa kana beektan comment jala nuuf kaa'a. Humna risaa eenyuuni? Humni akkuma barbaade ilmaan Oromoo galaafatu kan fixu. Isaan ta'uu akkamiin nu shuur haa taanu? Isaantu ajjeese moo nama biraati moo wanti kun olola irratti oofamaa jira? Olola namni tokko godhe yookaan immoo humna risaa fakkeessuuf yaalamaa jira. Mee hundaafuu wanta yeroon baaf ta'a moo'iboon wareegameera hundaafuu isa deeffachuu hin dandeenyu garuu immoo dhugaa isaa baasuudhaaf takkallee rafuu hin qabnu hin rafnulleedha. Dhugaan isaanii mabaatii dhugaan isaa qofa osoo hin taane dhugaan ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti wareegaman martuu maqaa dha'uun barbaadu hedduudha. Kumaatamaan wareegamanii jiranii. Dhugaan isaanii bahuun isaanii immoo waan hin hafne gaaf tokko dhugaan isaanii ni baati. Hangasiif garuu namoonni waa'ee moo'iboon beektan komentii fi waa'ee uummata risaa kana beektanii fi namoonni Finfinnee keessatti uummata qeeroo keenan jalaa fixaa jiru kun eenyu akka ta'e namoonni itti dhiyeenya qabdan mee komentii irra nu godhaa. Moo'iboon kaleessa erga hospitaala seenee booda immoo yaaliin hedduun doktoroonni hedduun isa yookaan nabsee isaa baraaruudhaaf yaalii guddaa gochaa turanii garuu immoo haalli inni itti dhahamee fi akkaataan inni itti dhahame hedduu nama baratee fi nama meeshaa waraanaa jabaa ta'een waan dhahameef dandamachuu yookaan immoo lubbuun isaa baraaramuu hin dandeenye inni wareegamee jira yookaan immoo gara wareegamtoota kumaatama Finfinnee keessatti wareegamanii kanneen akka Haacaaluu fa'aatti dabalamee jira. Lubbuun isaa haa jannatu jechaanullee dhugaa fi wantoota informationii waa'ee moo'iboon irra geenye yeroo yeroon qabannee isiniif dhiyaannaa. Asuma irratti YouTube keenya subscribe gochuudhaan nu eegaa isiniin jenna. Galatoomaa.